erga du'e jedhamee karaa mootummaatiin himamee booda yeroo lammeessoof miidiyaalee addunyaa irratti kan dhiyaate ajajaa waraana bilisummaa Oromoo Kumsaa Dirribaa Marroo ajjechaa lammiilee bakka garaagaraatti ta'aa jiru keessaa waraanni isaanii akka harka hin qabne dubbate. Gaaffii fi deebii isaa ka torban tokko keessatti yeroo lammaaf miidiyaalee irratti dhiyaate kanaan fuula miidiyaalee hawaasaa irratti mormiin ka'aati jira. Biyya waadoo miidiyaalee idilee qondaalli kun irratti dubbatee fi miidiyaalee hawaasaa irraa waan walitti qindeesse qaba. Dirribaa Lammeessaa, Man Oromo Liberation Army member operating inside Oromia. Kumsaa Dirribaa Lammeessaa jedhama. Miseensa waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaati. Qaamolee walaba kadhimmi jecha lammiilee nagaa kan qoratan jiraannaan hundi waliin hojjechuuf qophii. Rakkoo Itoophiyaa harka qabduuf sababi guddaan hacuucamuu mirga ofii murteeffachuu dhabuu saba guddaa Oromootii fi sabaaf sablammoota cunqurfamoo yommuu taatu biyyoo fi dhukkubsatte hufuu jirtanaaf addunyaan qoricha bira barbaaduun dogongora. Soba biyyiin deddeebii odeessu. Osoo beekii yikkisanii boo jaarmii addunyaatiif labsii yeroo tattama bakka cufan mootummaan labsa nageenyuma taqqalee haa'u malee akka tokkollee hin qabu. Loltumata guduruu ha mootummaa yeroo 5 ol ijjeessu dubbatu jedhe. Marii Aljaziiraa ta daqiiqa 25tiif sekondii 25 fudhatteen Dr. Awwal Qaasimaalootiif Kumsaa Dirribaa Lammeessaa gaazexeessa Zakariyaa Zalaalamiitiif Abbi Teedroos Aljaziiraa streamiif qopheessitu saganticha tagan 54 faamii ookee faatar mirra mul'ata. Maati duree maricha ka'ii Itoophiyaa hartiling toward all ethnic conflict jechuun Itoophiyaan saffisaa walitti bu'iinsa walii gulufuu jirti jedhe iskiriin gubbaa keeyyachuun magaalatti afuufameen. Xalayaan ajaja olaanaa waraana bilisummaa Oromoo irra guyyumsuun barreeffamuun isa dubbatama. Dubbi hima idil addunyaa dhaabbatichaa booda tarbiitiin mallatteeffam dhiyaachuu ittaan sun viidiyoo waraabamu afaan Ingilifa dubbata Marroo yookaan Kumsaa Dirribaa hamata guduruutiin dhiyaannaan viiwarsii yookaan daawwattooti namoota YouTube chaanelichaa ilaaluu jiran ol ka'an. I feel is an insult to the Oromo people. Ajaja waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixa Kumsaa Dirribaa jechuun jaalmarroo lol aana gidaamii gandi giraayisoo akka godhamee rukutame miliqe ture. Yeroo hedduuf daggal keessa dhoksanii yaalchisa turan. Yeroo amma yeroo hawaasaan argame aana gidaamii naannoo Abunna Koomaat jedhamu keessa du'e jira. Xumurji mudde darbe keessa ajajaan poolisii godina Qeellam Wallaggaa tokko kan Inspektar Zalaalam Namoomsaa jedhama akkan jechuun dubbate. Ajajaan waraanaa jaalmarroo jedhamu kun immoo yeroo hedduuf oskaatiin daggala keessatti yaalchisaa turani. Yeroo ammaa kana yeroo hawaasaan argame aanaa gidaamii naannoo Abunna Koomaat keessatti du'eera kan jedhu yeroo hawaasarraa kan argannee jirrudha jechaadha. Viidiyoon ijjeefamu Kumsaa Dirribaa yookaan jaalmarroo himtuun fuul waajjira dhimmoota koominikeeshinii mootummaa aanaaleetiif godinaalee hedduu dabalatee bakka hedduun maxxanfamuun sobii akka jaba hool baasee balalii unjeetti fakkaata. Yeroo dheeraan durduun isa himamuun ormii dhiichise firri haboo'eef ajajaa waraana bilisummaa Oromoo yookaan wobo zoonii lixa Kumsaa Dirribaa yookaan jaalmarroon erga du'eer jedhame mameen booda miidiyaa warra Qaataar Aljaziiraa irratti dhiyaachuun dhaadachuun isa falmi qaaba. Falmi tanallee duub namootaaf miidiyaaleen hedduun interview yookaan gaaffiif deebii marroon dubbatu qofa osoo hin taane viidiyoo guutuun amkan irra argamti jedhan maxxansuun sob mootummaa Itoophiyaa yoo balaaleffatanii haadireef rogeeyyiin mootummaatti hidhata qaban viidiyoon miidiyaa Aljaziiraa kanarra baatuun turuu immoo marroon ammallee akka lubbuun hin jircichanii mormuun jabeessanii barreessaa turan. Fuulli miidiyaalee hawaasa torban kan kee maal fakkaataan gaaffii kaafte kanaaf waan gabaabduu irra qeenceessuuf murteesseen namni kaafa'oo duraanii nageessa oddoo duube akkan jechuun tiwiitar isarra barreesse. Mootummaan Marroo jeesu dubbata. Eegisuun TV irrallee itti mul'atu. Viidiyoon sob ta'uu dubbatama. Qulqulleeffatanii jechuun Aljaziiraa gaafata. Aktiivistiin mootummaa Hakiyyar argee jedhame immoo waan argee waan rifat fakkaata. Aljaziiraa irra maal arga jira? Maalti ta'uu jira jechuun yaabsate gaafata. Oromoonni mootummaan sobdu jechuun qeeqan immoo baay'een isaanii ni hoflaan. Hedduun mata jabeennaaf sob mootummaa kan dhaadheessoon qoosaa akka maxxansanii Oromoo himsifarra maxxan. Namni miidiyaalee mootummaa sobduu propagandistii kana manansilaanaaf jaalmarroo Maqaleetti ijjeefamu keen fudhatanii turan. Itoophiyaan osoo nam tokkin ijjeesin Maqalee qabattan mallee sobuu jirti kaje daayirektarii OMN Finfinnee duraanii Girma Guutamaa marroon lubbuun jiraachuu qofa osoo hin taane akka gareettu dagaaguu jir jechuun aniin du'ee jettanilleen isin basaasa jir jechuun mootummaa qoos. Kaadire mootummaallee keessa tokko ta'e hoogganaa
namoota dhuunfaatiif dhaabbilee gargara maqatti baasuun arrabsuun beekamaa ka'edha naayiloo addunyaa immoo girrisaan girrisuu malee sammuutti waxiin xalee hubatiin qabu jedha. Viidiyoo TV Aljaziiraa sagantaa The Extreme irra gadhiifamte haalaan dhageeffadhe jedha. Viidiyoon sun gaafiif deebii yeroo komaande poostii Wallagga Afran irra labsamtu waraabamte marroon ajjeefame jira. Isirraanfadha jechuun barreesse. Dubbiin kumsa dirribsa lammeessaa yookaan jaalmarrootun falmisiiftoo son xumuramin torbaan tokko keessa yeroo lammeessoof bosoon Oromiyaa keessatti osoo himamu diisirra ka dubbat mucaan dirribsa lammeessaa jechuun kumsa dirribsaa VOA afaan Oromootiif Amaarifaatiin gad ba'ee jiraachuus akkan jechuun mirkaneesse. ኩምሳ ድሪባ በድምፃዊ ሃጫሉ ሁንዴሳ ግድያም ሆነ ኢትዮጵያ ውስጥ በተለያዩ አካባቢዎች በሰላማዊ ዜጎች ላይ ለደረሰው ጥቃት ተጠያቂ አይደለሁም አለ። ሀሳዊ መሮ ከቶርባን ቶኬሳ የሮ ተቆፈ ሶንታኔ የሮ ለሜሶፍ አልጀዚራ ረዲያት ሁሮጌይ ሞቱማ ዋኒዳን ኩት ፈካት ሉቡማን ጅራፍ ሰንት ዱባቹ ጅራሚቲ ከጀድ ኩምሳ ድርብሳ ለሜሳ ዮሃን ጃል መሮን ሀሌላ ውመት ነጋ ከቶርባን ከንደበለቴ ሞቱማን ኢቲመቱለ ዋካቹን አዱኛ ሪፋቼዝ ሀል ኸረቆሳቲ ሞቱማ ረጎደሞ ጅሩ fulli miidiyaalee hawaasa marroon akka haadiree namantuuf OBN irra ba'ee dubbachuu qab jechuun gaafachaa jiru. Cufaa fuduu mucaan mata guduruu hawaraalli Oromiyaa bobbaasu kumsa dirribsa lammeessaa yookaan jaalmarroon lubbuun jiraachuu yeroo lammeessoof deebi'ee mirkaneesse. Labeling OLA as a separatist group is another flaw that erga du'e jedhamee karaa mootummaatiin himame booda yeroo lammeessoof miidiyaalee addunyaa irratti kan dhiyaate ajajaa waraana bilisummaa Oromoo Kumsaa Dirribaa Marroo ajjechaa lammiilee bakka garaagaraatti ta'aa jiru keessaa waraanni isaanii akka harka hin qabne dubbate. Gaaffii fi deebii isaa ka torban tokko keessatti yeroo lammaaf miidiyaalee irratti dhiyaate kanaan fuula miidiyaalee hawaasaa irratti mormii ka'aati jira. Biyya waadoo miidiyaalee idilee qondaalli kun irratti dubbatee fi miidiyaalee hawaasaa irraa waan walitti qindeesse qaba. Dirriba Lammeessa, Man Oromo Liberation Army member operating inside Oromia. Kumsa dirribsa lammeessaa jedhama. Miseensi waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaati. Qaamolee walaba kadhimmi jecha lammiilee nagayaa kan qoratan jiraannaan hundi waliin hojjechuuf qophii. Rakkoo Itoophiyaa harka qabduuf sababi guddaan hacuucamuu mirgira ofii murteeffachuu dhabuu sab guddaa Oromootii fi sabaaf sablammoota cunqurfamoo yommuu taatu biyya ofii dhukkubsatte hufuu jirtanaaf addunyaan qoricha bira barbaaduun dogongora. Soba biyyiin deddeebii odeessu. Osoo beekii kisanii boo jaarmii addunyaatiif labsii yeroo tattama bakka cufan mootummaan labsa nageenyuma taqqalee haa'u malee akka tokkollee hin qabu. Loltuu mata guduruu ha mootummaa yeroo 5 olijjeessu dubbatu jedhe. Marii Aljaziiraa ta daqiiqa 25tiif sekondii 25 fudhatteen Dr. Awwal Qaasimaalootiif kumsa dirribsa lammeessaa gaazexeessa Zakariyaa Zalaalamiitiif Abbi Teedroos Aljaziiraa streamiif qopheessitu saganticha tagan 54 faamii ookee faattar mirra bullaad. Maati duree maricha hayyiz Itoophiyaa Heartling toward all ethnic conflict jechuun Itoophiyaan saffisaa walitti bu'iinsa walii gulufuu jirti jedhe iskiriin gubbaa keeyyachuun magaalatti afuufameen. Xalayaan ajaja olaanaa waraana bilisummaa Oromoo irra guyyumsuun barreeffamuun isa dubbatama. Dubbi hima idil addunyaa dhaabbatichaa booda tarbiitiin mallatteeffam dhiyaachuu ittaan sun viidiyoo waraabamu afaan Ingilifa dubbata marroo yookaan kumsa dirribsaa hamata guduruutiin dhiyaannaan viewersii yookaan daawwattooti namoota ha YouTube chaanelichaa ilaaluu jiran ol ka'an. I feel is an insult to the Oromo people. Ajaja waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixa kumsa dirribsaa jechuun jaalmarroon lol aana gidaamii gandi giraayisoo kaa godhamee rukutame miliqe ture. Yeroo hedduuf daggal keessa dhoksanii yaalchisa turan. Yeroo amma yeroo hawaasaan argame aana gidaamii naannoo abunna koomaat jedham keessa du'e jira. Xumurji mudde darbe keessa ajajaan poolisii godin qeellam wallaggaa tokko kan inspektar Zalaalam Namoomsaa jedham akkan jechuun dubbat. Ajajaan waraanaa jaalmarroo jedhamu kun immoo yeroo hedduuf dhoskaatiin daggala keessatti yaalchisaa turani. Yeroo ammaa kana yeroo hawaasaan argame aanaa gidaamii naannoo abboonnoo qomaattir keessatti du'eera kan jedhu yeroo hawaasarraa kan argannee jirrudha jechaadha. Viidiyoon ijjeefamu kumsa dirribsaa yookaan jaalmarroo himtuun fuul waajjira dhimmoota koominikeeshinii mootummaa aanaaleetiif godinaalee hedduu dabalatee bakka hedduu maxxanfamuun sobii akka jaba hool baasee balalii unjeetti fakkaati. Yeroo dheeraan durduun isa himamuun ormii dhiichise firri haboo'eef ajajaa waraana bilisummaa Oromoo yookaan wobo zoonii lixa kumsa dirribsaa yookaan jaalmarroon erga du'eer jedhame mameen bood miidiyaa warra Qatar Aljaziiraa irra dhiyaachuun dhaadachuun isa falmi kaaf.
falmi tanalleen duub namootaaf midiyaaleen hedduun interviyuu yookaan gaafiif deebii marroon dubbat qofa osoo hin taane viidiyoo guutuu nam kan irra argamti jedhan maxxansuun sob mootummaa Itoophiyaa yoo balaaleffatanii kaadireef rogeeyyiin mootummaatti hidhata qaban viidiyoo miidiyaa aljaziiraa kan irra baatuun turuu immoo marroon ammallee akka lubbuun hin jircichanii mormuun jabeessanii barreessaa turan fuulli miidiyaalee hawaasa torbaan kan kee maal fakkaataan gaafii kaafte kanaaf waan gabaabduu irra qeenceessuuf murteessan namni kaafa'oo duraanii nageessa oddoo duube akkan jechuun tiwiitar isarra barreesse mootummaan marrojjeessu dubbata eegisuun tiivii irrallee itti mul'atu viidiyoon sobtaa'uu dubbatama qulqulleeffatanii jechuun aljaziira gaafata aktiivistiin mootummaa hakiyyar argee jedhame immoo waan argee waan rifat fakkaata aljaziira irra maal arga jira maalti ta'uu jir jechuun yaabsate gaafata oromoonni mootummaan sobdu jechuun qeeqan immoo baay'een isaanii ni qoflaan hedduun mata jabeennaaf sob mootummaa kan dhaadheessoon qoosaa akka maxxansanii oromoo himsifarra maxxans namni miidiyaalee mootummaa sobdu propagandistii kana manansilaanaaf jaalmarroo maqaleetti jeefamu keen fudhatanii turan Itoophiyaan osoo nam tokkin ijjeesin maqalee qabattan mallee sobuu jirti kaje daareektarii OMN Finfinnee duraanii Girma Guutamaa marroo lubbuun jiraachuu qofa osoo hin taane akka gareetu dagaaguu jir jechuun aniin du'ee jettanilleen isin basaasa jir jechuun mootummaa qoos kaadire mootummaallee keessa tokko hataayi hoogganaa namoota dhuunfaatiif dhaabbilee gargara maqaatti baasuun arrabsuun beekamaa ka'edha naayiloo addunyaa immoo girrisaan girrisuu malee sammuutti waxiinxalee hubatiin qabu jedha viidiyoo TV aljaziiraa sagantaa The Extreme irra gadhiifamte haalaan dhageeffadhe jedha viidiyoon sun gaafiif deebii yeroo komaande poostii wallagga afran irra labsamtu waraabamte marroon ajjeefame jedha isirraanfadha jechuun barreessa dubbiin kumsa dirribsa lammeessaa yookaan jaalmarrootun falmisiiftu osoo hin xumuramin torbaan tokko keessa yeroo lammeessoo bosoon oromiyaa keessatti osoo himamu diisirra ka dubbat mucaan dirribsa lammeessaa jechuun kumsa dirribsa VOA afaan oromootiif amaarifaatiin gad ba'ee jiraachuus akkan jechuun mirkanees ኩምሳ ድሪባ በድምፃዊ ሃጫሉ ሁንዴሳ ግድያም ሆነ ኢትዮጵያ ውስጥ በተለያዩ አካባቢዎች በእስላማዊ ዜጎች ላይ ለደረሰው ጥቃት ተጠያቂ አይደለሁም አለ። ሀሳዊ መሮ ከቶርባን ቶኬሳ የሮ ቶቆፈ ሶንታኔ የሮ ለሜሶፍ አልጀዚራ ረዲያት ሁሮጌይ ሞቱማ ዋኒዳን ኩት ፈካት ሉቡማን ጅራፍ ሰንት ዱባቹ ጅራሚቲ ከጀድ ኩምሳ ድርብሳ ለሜሳ ዮሃን ጃልመሮን ሀሌላ ውመት ነጋ ከቶርባን ከንደበለቴ ሞቱማን ኢቲመቱለ ዋካቹን አዱኛ ሪፋቼዝ ሀል ኸረቆሳቲ ሞቱማ ረጎደሞ ጅሩ fuulli miidiyaalee hawaasa marroon akka haadiree namantuuf OBN irra ba'ee dubbachuu qab jechuun gaafachaa jiru. Cufaa fuduu mucaan mata guduruu hawaraalli Oromiyaa bobbaasu kumsa dirribsa lammeessaa yookaan jaalmarroo lubbuun jiraachuu yeroo lammeessoo fir deebi'ee mirkaneessa. Labeling OLA as a separatist group